kophaa jirti ilaala. Sa'aatii namni hin jirretti. Kiristoos immoo namoota keessaa bahee ishee namni itti taphatu, ishee namni mataa ishee akka gadi qabattu taasise dubartii kophaa ishee laga jirtu kana ishee barbaacha deeme. Hubadhaa. Har'as kophaa ta'uu dandeessa. Jireenya hin taane keessa deemuu dandeessa. Laphee kee Waaqayyoof bani akka si bira dhufu. Hubadhaa. Akka nu bira dhufu laphee keenya Waaqayyoof banuu nurraa eegama. Dubartii kana bira deemte ishii dhiphinni keessa jiru, ishii rakkinni keessa jiru. Hubadhaa. Ishii dubbiin namaa mogolee cabse. Jechoota garagaraatiin arraba namootaatiin jecha isaan keessaa bahe laphee ishii kan eelee kan madaa'e dubartii kana barbaacha deeme. Hubadhaa. Yeroo kana ishee bira deemee bishaan na obaasii jedhee bishaan jireenyaa bishaan kanate. Mee miira keessa gallee Waaqayyo na dhiiseera jennee eessa deemna? Kan Waaqayyo caalu eenyu argachuuf miira keessa gallee iddoo biraa deemna mee? Na dhiiseera, waa'ee koo gateera, nan gargaaru sirumayyuu hin jiru jedhu namni tokko tokko. Egaa akkas jettee eessa deemta? Addunyaa keessa deemta? Seexanaaf jilbeeffatta? Addunyaaf jilbeeffatta? Addunyaa si fayyisa? Addunyaa jireenya sii ta'a? Eessa deemta? Yaa Gooftaa si dhiisnee eessa deemnaa? Si jalaa eessa deemnaa jedha wangeelli. Akkam nagaa jirtu hundumti keessaniyyuu lafa jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaan guyyaa har'aa kana egaa namootaaf ergaa dabarsuu fi innis maal seeta namootaaf gaafan jedhu tarii amantaa biraa kan hordoftan jiraachuu waan dandeessanii fi isinis baga nagaan dhuftan jecha nama kan ta'e qofti sagalee kan akka dhaga'uuf. Egaa amantaa biraa kan hordoftan yoo jiraattan kanan jedhee fi tarii kitaaba qulqulluu keenya keessaa seenaa tokko fuudheen seenaa tokko kaaseen waan hin dubbadhu waan jiruuf isarraa immoo waan guddaa akka barattaniif kanaafani jechaadha. Kan ammoo gaafan jedhu tarii amantaa musliimaa waaqeffataa jiraachuu dandeessu waan ta'eef jechaadha. Amantaan Pirotestaantii egaa wangeela nuti fayyadamnus ni fayyadamu waan ta'eef. Egaa maatii Kiristoos yeroo hundaa karaa garagaraa fi carraan argadhu kam keessattuu nan dubbadha. Jechichas nan kaasa jechaadha. Innis maal seetani? Egaa wangeela Yohaannis keessatti wangeela Yohaannis gaafa dubbistan waan baay'ee irraa argattu jechaadha. Wangeelli Yohaannis haalli barreeffama isaallee ajaa'ibadha jechaadha. Egaa kitaabni qulqulluu barreeffamni isaa hundumtuu ajaa'iba. Garuu kutaan wangeela Yohaannis baay'ee tokko egaa achirraa wantoonni nuti barannu hedduutu jira jechaadha. Jireenya keenya faana wal qabsiisne waan nuti ilaallu wantu hedduu waan jiruuf jechaadha. Keessattuu wangeela Yohaannis boqonnaa 4 gubbaa sirriitti akka dubbistan hin barbaada. Kana malee boqonnaa 8 akka sirriitti dubbistan, boqonnaa 5 akka sirriitti dubbistan nan barbaada. Boqonnaa 5 irratti namicha waggaa 38 seenaa isaa beekuu dandeessu garuu dubbisa achi keessatti seenicha beektan osoo hin taane ana osoo ta'e yoo jedha yaada. Jireenya keessan faana rakkinni keenya inni guddaan kitaaba qulqulluu keessatti seenaa garagaraatu jira. Seenaa baay'ee nama boosisu, baay'ee barumsa guddaa nuuf ta'u hedduutu jira argitanii. Fakkeenya kitaaba Iyyoob keessatti, macaafa Iyyoob keessatti obsa Iyyoob ilaala. Obsi Iyyoob tarii obsa Iyyoob sun beekuu dandeenya ta'a. Beekumsi qofti gatii hin qabu. Kiristoos Iyyoob amma sun obsuunsaa nuuf barumsa akka ta'uuf achi keessa kitaaba sun keessa akka jiraatu hin taasise jechaadha Waaqayyo keenya. Fedha isaatiin waan ta'eef. Kanaaf ammas taanaan kitaaba qulqulluu keessatti seenaan namoota garagaraa gaafa taa'u jireenya keenya faana akka wal qabsiisnuuf niti. Hubadhaa. Jireenya keenya faana gaafa wal qabsiisnu dhugaan siniin jedha nama taana nuti. Waaqa keenyatti gammanna. Inni gaddite ni gammadda. Inni boossu ni kolfita. Hubadhaa dhugaan siniin jedha. Deebinee Waaqayyoon dhiifama gaafanna. Sababbi isaa
ofuma keenya akka kaane Waaqayyo waan gaddisiisneef jecha. Kitaaba Yohaannis kana wangeela Yohaannis kana keessaa seenaa boqonnaa garagaraa isinii kaaseedha. Isa keessaa mee boqonnaa 4 ilaallu. Boqonnaa 4 kana keessatti dhugaan isiniin jedha. Adaraa Waaqayyo sirriitti na hubadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 kana irratti dubartii tokko arganna. Dhugaan isiniin jedha. Waa'een dubartii kana baay'ee na ajaa'iba jechaadha. Waa'ee dubartii kana caala immoo dubartii kana bira isa dhaqe waa'een Kiristoos ajaa'iba dhugaan isiniin jedha. Yesuus Kiristoos ammallee maqaan isaa samii teessoo isaa hanga Ariyaamitti lafa hanga teessoo isaa Ariyaamitti kan kabajame nuuf haa ta'u. Dhugaan isiniin jedha. Tarii kophaa ta'uu dandeessu. Kophummaan waan baay'ee ulfaatudha dhugaan isiniin jedha. Nama dhabuu dandeessu. Hubadhaa. Hunduu quba isinitti qabuu danda'a. Waan isiniin hin beekneen kana gaafa isiniin jedhu rakkina keessan tokkoon karaa uumamaa isinitti dhufuu danda'a. Osoo namni beekee namni ofiisaa beekee rakkina ofitti hin fidu. Muudoo ofitti hin fidu. Tarii muudoo tokko qabaachuu dandeessa. Rakkina tokko qabaachuu dandeessa. Hirrina tokko qabaachuu dandeessa. Hiriyyaa dhabuu dandeessa. Namni si jibbuu danda'a waan ati hin beekneen haa ta'u. Tarii dogongortees haa ta'u. Hubadhu. Inna dubartiin tokko abbaa manaatu jalaa du'a. Inni heerumti abbaan manaa isheen du'a. Ammas inni heerumti abbaan manaa isheen du'a. Abbaan manaa 5 jalaa du'eera. Jaaffaa akka namni nagarre jettee dhoksaadhaan mana keessee faana jiraatti ture. Egaa nama naannoo ni beektu dubartii kana akka malee ishii godhu jechaadha. Hin nyaatti moo hin ajjeesti moo hin awwaalti moo maal ishiin kun jedhaan jechaadha. Akka barbaadan asiifachee yoo karaatti ishee argan yoo gadi baate yoo gabaa deemte yoo waa bitachuu gadi deemte lafa bishaanii yoo deemte dhaabiiftee jechuma ishii dhoowwu jechaadha. Dubartiin kun mataa ishii gadi qabatte. Guyyaa tokko bishaan waraabbachuu deemte dhugaan isiniin jedha. Saatii kan waraabdi beektu? Saatii namni laga hin deemne ni beektu keessattuu namoonni baadiyyaa jirtan. Guyyaa saafaa keessa jechaadha. Guyyaa saafaa namni gadi hin bahu jechaadha. Saatii sun saatii namni hin jirre bishaan waraabbachuu deemte. Arraba namaa dadhabdee, jecha namaa dadhabdee. Namni waan barbaade waan garagaraa waan itti tole jedhaan ol jettee ilaaltu. Mataa gadi qabaniiru waan ta'eef. Dubartiin kun Samaariyaadha. Dubartiin Samaariyaa kun bishaan waraabbachuu deemte. Guyyaa kana guyyaa fayyini ishii waan ga'eef sammuu isaa keessatti ni beeka. Dubartiin kun kophaa akka taate, rakkina guddaa akka qabdu, akka jibbamte, afurrama akka itti taphatu kan beeku Yesuus Kiristoos gara ishii deeme jechaadha. Kophaa jirti ilaalaa. Saatii namni hin jirretti. Kiristoos immoo namoota keessaa bahee ishee namni itti taphatu, ishee namni mataa ishee akka gadi qabattu taasise dubartii kophaa ishee laga jirtu kana ishee barbaacha deeme. Hubadhaa. Har'as kophaa ta'uu dandeessa. Jireenya hin taane keessa deemuu dandeessa. Laphee kee Waaqayyoof bani akka si bira dhufu. Hubadhu. Akka nu bira dhufu laphee keenya Waaqayyoof banuu nurraa eegama. Dubartii kana bira deemte ishii dhiphinni keessa jiru, ishii rakkinni keessa jiru. Hubadhaa. Ishii dubbiin namaa mogolee cabse. Jechoota garagaraatiin arraba namootaatiin jecha isaan keessaa bahe laphee ishii kan eelee kan madaa'e dubartii kana barbaacha deeme. Hubadhaa. Yeroo kana ishee bira deemee bishaan na obaasii jedhee bishaan jireenyaa bishaan kadhate. Hubadhaa. San booda ni ajaa'ibsiifatte dubartiin kun. Inni Yihuudiidha. Ati akkamitti akka seera akka yeroo sunitti Yihuudoonnii fi Samaariyaanonni immoo gonkumaa tokkummaan qaban jechaadha. Bakka tokko dhaabbatan maaddii tokko irraa nyaatan diinachaadha. Hubadhaa. Diinummaa kana qambara cabsuuf illee dhaqeera Kiristoos. San booda seenaa isaa isin dubbisaa asirraa yeroo kana akkamitti ati bishaan na kadhatta gaafa jettuuni maal jedheen seetan gaggabaabseen isinitti hima.
inni nani bishaan si kadhadhu kun eenyu akka ta'e osoo beektee situ kadhata ture. Akkasin jettu ture jedheen. San booda maal jedheen seetan as keessaa bishaan ani kennu kan dhuge lammatan dheebotu jedheen. Hubadhaa. Yeroo kana laphee ishii tuqame. Hubadhaa. Laphee ishii tuqame innaate hirrifatte. Maal jechuudha laata? San booda ofitti deebite. Rakkina ishii ilaalte. Arrabni namoota kan ollaa ishii kan karaa deemaa kan namoota hunda sammuu ishee keessa dhufeeti. Yaa gooftaa itti. Akkanani lammata laga kana dhufee bishaan hin waraabne maaloo bishaan kee kanarraa naaf kennii jette. Hubadhaa. Akkanani lammata gara laga kanaan dhufne. Maaliif sila kaaseera? Arrabaan madeessanii jechaan mogolii cabsanii namoomaa baasaniiru waan ta'eef jechaan. Arras kufaatii keetti kan gammadan. Jechaan kan si cabsan. Akka ati ol hin jenne kan barbaadan hedduun naannoo kee jiraachuu danda'u. Saree sitti duttu hundumaaf dhagaan darbati. Saree sitti duttu hundatti dhagaa gaafa darbattu lafa kaayyoo kee hin geessu. Sababbi isaa gadi jettee isaanitti darbatta. Ammas sareen achi sitti dutti gadi jettee isatti darbatta. Karaatti sitti dhihaa jechaa. Kanaaf lafa kaayyoo kee ga'uuf bitaa fi mirga osoo ilaalin deemi. Bitaa fi mirga kan si faarsus kan si aarsus jira. Isa si faarsuttis isa si aarsuttis immoo dubbatiin. Injifadhu lafa galma kee ga'e jalqaba. Guyyaa sun duubatti deebitee gaafa laaltu kan si faarsu qofa argatta. Gaafa milkooftu kan jedhee kophee si miiccu jira. Kan si baadhu malee jedhu jira. Lafa ati deemtu gonkumaan dhabamu. Ati milkaa'uuf deemi jecha namaan nagahin. Egaa dubartiin kun akkas jette. San booda waa'ee ishee gaafate. Abbaa manaa 5 qabda ture. Inni ammaa garuu abbaa manaa kee miti. Hubadhaa. 6ffaa mana keessatti waan ta'eef. Yeroo kana Iyesuus Kiristoos seenaa ishii hunda gaafattimuuf egaa faarfannaa afaan Amaariffaa tokko keessatti ni beektu. Aberettaኝ ፍቅር ጌታዬ አበረታኝ ክንድ አምላኬ isa jedhu. Hubadhaa. ሳምራዊት ነሳትል ሳምራዊ ነሽ ሳትል ፍቅርን የሰጠኸኝ እንዳንተ ካዩድ ክብርን ማን አሳየኝ ችግሬን በሙሉ ነገርከኝ ጌታዬ የፍቅሩ ሀቀዳው እንስራዬን ጥዬ አበረታኝ ፍቅር Hubadhaa. Hubboshii gattee wangeela barattee jaalala fudhattee gara magaalaatti deemte. Waa'ee Kiristoos dubbatte. Afurri hamaa ishirraa cabe jechaadha. Argitanii? Seenaa kana maaliif hin kaasiseetanii jiru? Warroonni dhiphina garagaraa keessa jirtan jiraachuu dandeessu. Rakkina garagaraa keessa hin jira kan jettan. Seenaa kanarraa baradhaa. Ni tura malee Waaqayyo kan dursu hin jiru. Nutu hin barbaanne malee Waaqayyo nu bira jira. Nutu laphee keenya inni akka seenu hin taasisne malee akka hirkoo nuuf ta'u akka humna nuuf ta'u akka jabina nuuf ta'u hin taasisne malee Waaqayyo nu bira jira. Karaa habannuuf isatti haa dhiyaannu. Kan isa caalu hin jiru. Isa caala gargaaraa hin qabu. Mee miira keessa gallee Waaqayyo na dhiiseera jennee isa deemna. Kan Waaqayyo caalu eenyu argachuuf miira keessa gallee iddoo biraa deemna mee. Na dhiiseera waa'ee koo gateera nan gargaaru sirumayyuu hin jiru jedhu namni tokko tokko. Egaa akkas jettee eessa deemta? Addunyaa keessa deemta? Seexanaaf jilbeeffatta? Addunyaaf jilbeeffatta? Addunyaa si fayyisa? Addunyaa jireenya sii ta'a? Eessa deemta? Yaa gooftaa si dhiisne eessa deemnaa? Si jalaa eessa deemnaa jedha wangeelli. Hubadhaa. Lafa feetu yoo deemtu Waaqayyo jira. Baallee baastee yoo balaliite, lafa keessa yoo seente, bishaan keessa yoo deemte, qilleensa irraa akka barbaadde yoo deemte, si'ool keessa illee yoo deemte Waaqayyo jira. Hubadhaa. Lafa onaa keessa deemte Waaqayyo jira. Isa jalaa eessayyuu deemuu hin dandeenye. Garuu bakka inni bakka hunda jiraachuusaa yoo beekne akka inni jireenya keenya keessa seenuusaaf karra banuu qabna.
hubadhaa. Dhiphinni keenya irraa boru akka hin deebine rakkinni keenya irraa boru akka hin deebine waaqayyoof karra banuu qabna. Kan nu godheefis kan nuuf hin gooneefis isa nu taasiseefis isa nu hin taasisneefis illee galata kee jechuu qabna. Kana malee isa har'a nu taasiseefis isa boru nu taasisuufis galateeffadhaa. Nuti garuu har'a malee boru jiraachuu keenya hin beeknu. Boru nu taasisaa, boru na nyaachisaa, boru na soora, boru nagaan nagaha jedhaa galateeffadhaa. Isaaf wanti dadhabamu hin jiru. Kanaafiyyuu adaraa waaqayyotti of dhiyeessuu qabna. Seenaa kan jijjiiru isa qofaa. Akkuma dubartii kanaaf seenaa jijjiire anaaf isiniifis seenaa keenya nuuf haa jijjiiru. Nama nu haa taasisu. Dhugaan isiniin jedha. Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u. Araarsummaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam. Eegumsi ergamootaa, kadhannaan qulqullootaa, jaalalli duukaa buutotaa hunduma keenya faana haa ta'u. Hunda caala arjummaa fi dhiifamni waaqa keenya nu faana haa ta'u. Galatooma ulfaadhaa kabajamaa sheera godhaa. Thank you.